Baarotumsaa fi badhoodachaasaa eebila 29/1978 tti du'anii bakka Maayaa Qalloo jedhamutti boolla tokkotti awwaalamanii. Du'a baarotumsaaf badhoodachaasaaf sababni sammuu dhukkubsachuu badhoodachaasaa akka ta'e keessa beektonni himuudhaan seenaan katabamee jira. Hordoftoota wiirtuu miidiyaa gumaata qabsoo hundeeffamaa adda bilisummaa Oromoo irraa eegaluun waliin kan qabsaan dhumarratti waliin boolla tokkotti kan awwaalaman seenaa badhoodachaasaa fi akkaataa wareegamaa baarotumsaa waan BBC Afaan Oromoo qaaccessarraa wabeeffannee simbiraan geenyaam an Yoonaas Mangashaati. Badhoodachaas fature kan gadi hin jenne roorroof Finfinnee dubbadhume kan nyaatte soraaloome. Badhoodachaasaa guddataa nama umurii dargaggummaa hanga guyyaa du'a isaatti qabsoo Oromoo keessatti dabarse ta'uu warri isa beekan ni himu. Dhalatee kan guddate magaalaa Buraayyuu amma Shaggar jala galee keessatti yoo ta'u barumsa hanga sadarkaa lammaffaa mana barumsaa Madaaniyaalammii kan Gullalleetti argamutti barate. Maatii qotee bulaa quuqama qabanii fi dhiibbaan sirnoota darbanitti wal jijjiiree isaan miidhe keessatti dhalatee daa'imummaan loon warra isaa dirree masqalaatii hora obaasanii marga tiksanii gaafa aduun dhiituu hiriyoota isaa waliin loon isaanii uffatanii Gullalleef Buraayyuutti akka galaa turantu himama. Abbaan isaa Dachaasaa guddataa ijoolleen isaanii akka barataniif hawwii guddaa qaban irraa kan ka'e badhoof obbolawwan isaa kanneen akka Daadhii Dachaasaa, Biraanuu Dachaasaaf kaanis bara magaalonni naannawaa Finfinnee jiran funyaan wiirtuu biyyaa jala ta'anii barumsa dheebotan sanatti Finfinneetti deddeebi'anii akka baratan godhan. Ofii badhoon akkamittiin mandheelee qo'annoo siyaasaa fi dadammaqiinsa adda bilisummaa Oromoo dhoksaan Finfinneetti hundeesse keessatti hirmaachuuti hanga koraa abaa'oo jalqabaa keessatti hirmaachuu akkasumas qabsoo hidhannootti seenutti gahee. Dirree qabsootti isaaf baarotumsaa gidduutti maaltu dhalate lammanuu guyyaa tokko du'anii akkamiin boolla tokkotti awwaalaman kan jedhu irratti hiriyaa badhoodachaasaa kan turanii fi qabsoo Oromoo keessatti rifeensa lama kan biqilchan obbo Dheeressaa Qixxee dubbisee jira BBC'n. Obbo Dheeressaan qondaala abaa'oo duraanii fi badhoodachaasaa harka qabanii nama baarotumsaa wajjin wal barsiisanidha. Badhoodachaasaa waliin yuunivarsiitii Finfinneetti gosa barnootaa seenaa baratan. Guyyaa sanbataa kaanis qe'ee warra badhoo Buraayyuutti argamu deemanii nyaatanii dhuganii bulanii mooraa yuunivarsiitiitti deebi'uu. Waan siyaasa Itoophiyaa kan Oromoof falaasama siyaasaa addunyaa baras ittiin bulaa turte waliin qo'ataa akkaataa qabsoo Oromoo irratti maladhaa turan. Keessumaa dhiibbaa Oromoo Tuulamaarra gahuu fi Oromoota magaalaa Finfinnee irraa dhiibamanii moggaatti baafaman irratti obbo Dheeressaan badhoodachaasaa fi maatii isaa irraa hubannoo guddaa akka argatan himu. Badhoon barumsa sadarkaa lammaffaa Madaaniyaalaamiitti erga xumuree booda leenjii barsiisummaaf gara Harar deeme. Leenjii booda Tigraay Shiree Indaasillaaseetti barsiisaa ta'ee waggaa 2 erga hojjetee booda bara 1969 yuunivarsiitii Finfinneetti akka wal argan dubbatu obbo Dheeressaa Qixxee. Badhoon nama quuqama addaa qabu ture jedhu yeroo Harar ture barsiisonni lammii biyya alaa waan turaniif waa'ee sirna warra fiiwudaalaaf falaasama siyaasaa farra sirna fiiwudaalaa hubannoo gaarii akka argatu isa gargaare. Yuunivarsiitii Finfinnee mooraa 6 keessatti barataa haaraa taanee wal qaqqabne jechuun waggaa lammaffaa irratti lamaan isaanuu carraa muummee barnootaa seenaa isaan ga'e sirriitti akka wal baran himu obbo Dheeressaan. Yeroo sana mooraa yuunivarsiitii keessatti barattoonni hedduu garee qo'annoo siyaasaa kanneen akka maarkisizim leenizimii jedhamu qo'atu turan. Warraaqsaa fi qabsoo biyyoota akka Veetinaam, Kuubaa, Chaayinaa fi Kaanfaa keessatti gaggeeffame akkamitti akka sirna fiiwudaalaa akka kuffise qo'atu turanii. Itoophiyaatti sirni fiiwudaalaa akkamitti kufuu akka qabu, mootummaan akkamii hundaa'uu akka qabuu fi qabsoon bifa kamiin yoo gaggeeffame wayyaa kan jedhu irratti barattoonni ni falmu, fala dha'u, fakkeenya biyyoota garaagaraa dhiyeessuun mari'atu turanii. Badhoodachaas fature kan gadi hin jenne roorroof Badhoon warra Itoophiyaa leellisanii wajjin sodaa tokko malee gaaffii gaafatee Atakaaroo keessa seena ture jechuun gara garee qo'annoo siyaasaa kan ijoollee Oromootti akkasa fidanii fi kanumaan hiriyummaan isaanii cimaa deemuu himu obbo Dheeressaan. Yeroo sanatti namoota Oromoo keessumaa giddugaleessa Oromiyaa keessa jiran keessaa nama hubannaa siyaasaa cimaa fi daba mootummaan Haayile Sillaasee uummata Oromoo irratti hojjetaa ture bareechanii hubatan keessaa tokko Badhoo akka ta'e kaasu. Badhoon barattoota Oromoo mooraa yuunivarsiitii Finfinnee keessa jiran hedduu hin beeku ture. Barattoota Oromoo dadammaqiinsa qaban wajjin wal si barsiisa jedhanii wal barsiisee jedhu. Maaliif hanga yoona barattoota Oromoo kana wajjin wal nan barsiisin hafte naan jedhe jedhu
michuu badoo dachaasaa kan turan obbo Dheeressaan manneewwan qo'annoo siyaasaa ABO keessatti gahee badoo dachaasaa qabu guddaa akka tures himanii jiru. Keessumaa bara 1974 yeroo itti mootummaa Haile Sillaasee irratti warraaqsi cimoo eegalee kaasee barattoonni Oromoo quuqama qaban mooraa yuunivarsiitii magaalaa Finfinnee bakkeewwan garaagaraa keessatti manneelee qo'annoo siyaasaa bakka itti dargaggootaaf hubannoo siyaasaa kennan dhoksaan ijaaruun barsiisaa turan. Manneeleen qo'annoo siyaasaa Askoo, Caw Barandaa, Maayicoo Xoor, Safarii fa'aatti ijaaraman beekamoo turan. Dargaggoonni hedduus bakkeewwan kunneenitti waa'ee qabsoo Oromoo barataniiru. Siyaasni Itoophiyaa fi kan addunyaa maal akka fakkaatu barachuun beekumsa hidhataniiru. Kanneen keessaa badoo dachaasaa mannee qo'annoo Askoo mana obboleessa Jeneraal Damisoo Bultoo kan ta'e Kibaboo Bultootti argamutti namoota biroo waliin ta'uudhaan dargaggoota Oromoo naannoo sana jiranii fi bakka biraatii dhufaniif hubannoo siyaasaa laachaa turan. Manneelee qo'annoo siyaasaa kanneen adda dureen hundeessaaf qindeessaa kan ture obbo Dheeressaa Qixxee ta'us badoo dachaasaa Oromoota naannoo Finfinnee jiran caalmaatti waan beekuuf hirmaannaa guddaa gochaa ture. Obbo Dheeressaa Qixxee akka jedhanitti Finfinnee keessatti dhoksaan bakka qo'annoo siyaasaa akka banamuuf kallattii kaa'uu keessatti barootumsaa gahee guddaa qaba. Bakki qo'annoo siyaasaa Askoo mana obbo Kibaboo Bultootti gaggeeffamu Oromoota naannoo Finfinnee hedduu kan hirmaachisee fi dadammaqiinsa guddaa uume ta'uu himan obbo Dheeressaan. Badoo dachaasaaf obboleessi Jeneraal Damisee Bultoo, Biraanuu Bultoo namoota hedduu gullalleef buraayyuu irraa waan beekaniif iccitiidhaan iddoo wal argee mijeessuudhaan namoota barsiisaa akka turan kaasan. Badoo dachaasaa waliin taane manneelee haala siyaasaa biyyichaaf addunyaa qoratan garaagaraa ijaarree jechuun keessumaa badoo dachaasaaf Biraanuu Bultoo Ejirsaa Askootti iccitiin iddoo qo'annaa mijeessuudhaan namoota barsiisaa akka turan himan obbo Dheeressaan. Namoonni akka badoo dachaasaa fa'aa Finfinneetti dhiyoo waan turaniif rakkoo jireenyaa qabaachuu baatanis barattoonni qo'annoo siyaasaa gaggeessaniif barsiisan kaan akka mooraa yuunivarsiitii fa'aarraa waan geejjibaa hin qabneef miilaan Askoof 6 kiiloo gidduu deddeebi'anii barsiisaa akka turan himan. Namoota kanneen keessaa Tasfaayee Gammachuu namni jedhamu yeroo hundaa hamma kopheensaa irratti foolii godhatutti miilaan deemee waraqaa qo'annoo manneelee qo'annoof geessaa akka ture kaasuu obbo Dheeressaan. Geejjibni haalli jireenyaa yeroo sanaa hedduu rakkisaadhaan hundi keenya fedhii keenyaan kutannoon hojjetaa turre. Akka fakkeenyaatti Tasfaayee Gammachuu jireenya gadadoo keessa jiraata ture. Garuu torbanitti si'a 2-3 miilaan gara Askoo deemee mannee qo'annoo siyaasaa dargaggoota Oromoo gargaaraa ture jechuun hedduu akkatti dhamaa ture barreessan obbo Dheeressaan. Kitaaba seenaa jireenya isaanii keessatti badoo dachaasaa qofa osoo hin taane obbolaan badoo daadhii dachaasaaf Biraanuu dachaasaa faasiim qabsoo Oromoo keessatti gahee bahataa akka turaniif maatii quuqama jabaa qaban akka ta'an kaasuu namni maatii kana sirriitti beekan obbo Dheeressaan. Badoo dachaas ture kan gadi hin jenne Barootumsaa gaafa badoo dachaasaa argee quuqama isaa hubatu baay'eetti gammadee jedhu seenaa wal baruu. Barootumsaaf badoo dachaasaa yeroo kaasan badoo dachaasaaf obbo Dheeressaan erga hiriyaa ta'anii bubbulaniiru. Obbo Dheeressaan badoo dursee namoota qabsoo Oromoo keessatti qooda olaanaa qabanii fi keessumaa dhaaba adda bilisummaa Oromoo ABO gadi dhaabuu keessatti qooda qaban kanneen akka barootumsaa fa'aa wajjin erga wal baranii bubbulaniiru. Badoon waa'ee barootumsaa maqaan malee qaamaan argeen beeku ture. Badoof baroon kan wal baratan osoo badoon duula irgat bahii biratti kan dargiin barattoonni yuunivarsiitii hawaasa keessa bobba'anii yeroo murtaa'eef hojii hubannoo akka uumaniif labsii baaserra osoo jiruutiin kan isaan lamaan wal barsiise immoo obbo Dheeressaa Qixxeetiin. Osoo ABO'n bara 1976 filannoo gaggeessee ifatti hundaa'in duraan Biraanuu Bultoo obboleessa Jeneraal Damisee soddaa barootumsaa wajjin beellamneetu madeemne jedhuun baroo fi hundumti keenya ijoollee giddu galeessaa kana barbaanna. Xiyyeeffannoon keenya Oromoo naannawaa Finfinnee dammaqsuu ture jechuun Oromoo naannawaa Finfinnee dammaqsuun dirqama akka ture baroon yaada kaasaa turuu dubbatu. Giddu galeessarraa nama akka badoo dachaasaa dammaqina guddaa qabu gaafa argu baroon baay'ee akka gammadeebsuu qondaalli duraanii ABO obbo Dheeressaa Qixxee. Baroon naannoo Kaazanchisii ol mana kireeffatee jiraataa ture. Badoo mana isaatti geessinee jedhu wajji wal barsiisan sana booda wal arganii wajjin haasa'anii baroon baay'eetti gammade. Badoon yaada tokko kaasee namaan falmuu jaallatam waa si gaafatee si tuttuqee hubannaa kee ilaala. Duraanis barootti waa'een isaa himamee quba qaba ture. Gaafa wajjin dubbatee argu baay'eetti gammade jedhu badoo fi baroon akkamitti akka wal bara yeroo ibsan. Badoo dachaas ture kan gadi hin jenne roorroof. Badoo dachaasaa
qabsaa'ota akka Baaroo Tumsaa wajjin wal barumsaa caalmaatti hubannoo gaarii akka argatu isa taasise. Hirmaannaan inni qabsoo keessatti qabu hanga kora ABO jalqabaa keessatti hirmaachuutti isa geesse. Obbo Dheeressaan akka jedhanitti namoota giddugaleessa Oromiyaa irraa kora ABO jalqabaa irratti hirmaatan keessaa tokko Badoo Dachaasaati. Giddugaleessa irraa namni dammaqiinsa gaarii qabu waan baay'ee barbaadamuuf Badoo Dachaasaa kora ABO jalqabaa irratti akka argamu godhame. Korri sun naannoo hospitaala Minilik mana obbo Damsee Dhaabaa dhalataa Wallisoo kan ta'aniif qabsaa'aa cimaa ta'anitti gaggeeffame. Mana sana duraan luba Guddinaa Tumsaatu keessa jiraata ture. Booda obbo Damsee Dhaabaa akka itti galu godhan. Korri sun mana isaatti akka qindaa'u kan haala mijeesse Baaroo Tumsaati jechuun Badoon kora sana irratti Oromoota jajjaboo ta'an waliin wal baruu isaatti akka gammade himu. Waraqaa ABO Warraaqaa jedhamu qopheessuu keessatti gahee Badoo Dachaasaa qabullee kaasanii jiru. Mootummaan Dargii akkuma aangootti dhufeen sochii barattootaa keessumaa kan Oromoo mooraa yuunivarsiitii fi manneen barnootaa sadarkaa lammaffaa keessatti gaggeeffamu waan ittiin gammanneef yeroo murtaa'eef fi barumsa addaan kutanii kutaalee biyyattii garaagaraa maqaa Edgat Bayii biratti jedhu itti baasee akka duulaniif labsii baasee. Akkaataa labsii kanaan barataan yeroo tajaajila isaa hin xumurree carraawwan akka barnoota xumuruu, hojiitti bobba'uu fi barnootas ta'ee dhimma kamiifuu biyyaa ba'uu akka hin dandeenye dhorkaa kaa'ee. Yeroo sana barattoonni Oromoo dhoksaan mooraa yuunivarsiitii fi yuunivarsiitiiwwan alatti magaalaa Finfinnee fa'aa keessatti maandheewwan qo'annoo siyaasaa qindeessaa turan hedduun isaanii dirqama mootummaan itti kennetti duulan. Isaan keessaa tokko Badoo Dachaasaa yoo ta'u, dhiheenya magaalaa Finfinnee kan taate Muloof naannoo sulultaatti bobba'ee akka hojjetu ramadame. Namoonni akka obbo Daawud Ibsaa, Dheeressaa Qixxee, Abboomaa Mitikkuu fa'aa bakka itti bobba'anii turan naannoo Tigraay fi naannoo Amaaraa irraa addaan kutanii hojii qabsoo magaalaa keessatti hojjechuuf gara Finfinneetti deebi'an. Yeroo obbo Dheeressaan fa'aa gara Finfinneetti deebi'an Badoon naannawaa Finfinneetti duulaa Edgat Bayii biratti irratti hirmaataa. Garuu obbo Dheeressaa fa'aa wajjin guyyaa sanbataa fa'aa wal arganii mari'atu turan. Yeroodhuma kana namoonni ja'a Baaroo Tumsaa fa'aa dhoksaan gara Somaaliyaatti hojii qabsoof haala mijeessuuf ergaman mootummaa Somaaliyaatiin hidhamanii rakkoo keessa galanii turan. Nuti nama 12 taanee isaan duukaadhaan Somaaliyaa deemuuf turre. Ijoolleen achi deeman rakkoo keessa galaniiru, isin asuma turaatii waraqaa warraaqaa irratti hojjedhaa nuun jedhe Baaroo Tumsaa jedhu obbo Dheeressaan. Badoo Dachaasaa ture kan gadi hin jenne roorroof. Deemsi gara Somaaliyaa ergaa fi booda Finfinnee keessa taa'anii barruu waa'ee qabsoo Oromoo hubannoo uumuu akka barreessaniif murtaa'e. Obbo Dheeressaan akka jedhanitti hanga bara 1975tti waraqaan hubannoo qabsoo Oromoo uumuu akka hin turree fi barruuwwan meesoonfaa barreessan qilleensa dhuunfatee ture jedhu. Kanarraa ka'uun maqaa warraaqaa jedhuun barruun waa'ee qabsoo Oromoo hubannoo uumuu qophaa'ee akka raabsamu hojiin Finfinneetti eegalame. Barruu kana qopheessuu kan eegalan namoota ja'a: Badoo Dachaasaa, Mitikkuu Tarfaasaa, Dheeressaa Qixxee, Fireew yookaan Daawud Ibsaa, Abeel Mitikkuu yookaan obboleessa Abboomaa Mitikkuu fi Dambii Disaasaa turan. Mitikkuu Tarfaasaa, Dambii Disaasaa ABO keessaa ba'anii booda Rameesoonitti dabalamnaan Badoo Dachaasaa dabalatee namoonni 4 qofti itti hafuudhaan waraqaa warraaqaa maxxansuun Asmaraa dabalatee kutaalee biyyattii garaagaraa keessatti raabsuu eegalan. Haa ta'u garuu hordoffiin Dargiitti hammaannaan namoonni kun Finfinnee keessaa ba'anii bakka garaagaraatti bittinfaman. Badoon akkuma hojii Edgat Bayii biratti fixeen yuunivarsiitiitti deebi'ee barachuu dhiisee godina Iluu Abbaa Booraatti barsiisummaan ramadamee deeme. Obbo Daawud Ibsaa fi obbo Dheeressaa Qixxee fa'aa hojii gara Naqamtee deemanii akka barsiisanii, dhoksaan ammoo hojii dhaabaa ABO akka hojjetaniif Baaroo Tumsaa fa'aa bulchaa Wallaggaa yeroo sanaa obbo Abbiyyuu Galataa fa'aa waliin dubbachuun haala mijeessan. Badoo Dachaasaa maal ta'ee Baaroo Tumsaa ajjeesee kan jedhu dhimma ijoo seenaa kanaati. Namoonni akka Badoo Dachaasaa, Daawud Ibsaa fi Dheeressaa Qixxee fa'aa magaalaa keessa taa'uun hojii siyaasaa dhoksaan hojjetaa turan. Jireenya isaaniif Dargiirraa yaaddoon isaan waan mudateef bakka garaagaraatti faca'an. Badoonis bara 1977 duula Dargiin labsee xumuratee hojii argatee Iluu Abbaa Booraa deeme. Baay'ee osoo hin turin qabsoo hidhannootti makamuu akka qabu murteessee. Giddugaleessa Oromiyaa irraa nama baratee fi dursee qabsoo hidhannoo ABO'n gaggeessaa turetti nama makameedhas jedhama. Obbo Dheeressaan akka jedhanitti namni Baaroo Tumsaa fi Magarsaa Barii fa'aa dursee dirree qabsoo baha Oromiyaatti makamee Badoo Dachaasaadhaan. Badoon dirree qabsootti makamuu akka barbaaduuf Finfinneetti wal arguu akka qaban obbo Dheeressaatti himee Finfinneetti guyyaa 10 waliin turanii
obbo Dheeressaan milkaa'ii mirgaan galii jedhanii nagaatti dhaamanii gara Naqamteetti deebi'an. Baaroofaanis Finfinnee keessa taa'anii qabsaa'uun akka hin danda'amne yeroo hubatan isaanis dirree qabsootti makaman. Haa ta'u garuu Baarootumsaaf Badoo Dachaasaa dirree qabsoo keessa umurii dheeraa jiraachuuf carraan arganne. Waa'een akkaataa du'a Baarootumsaa waggoota dheeraaf iccitii ta'ee ture. Yaadonni garagaraas kennamaa turan. Waggoota dura obbo Leencoo Lataa turtii BBC waliin taasisaniin waa'ee du'a isaa hanga maatiin naaf eeyyaman ittiin dubbadhu jedhanii turan. Haa ta'u garuu yeroo dhiyoo turtii miidiyaa biyya keessaa wajjin taasisaniin Badoo Dachaasaa sammuu dhukkubsata waan tureef Baarootti dhukaasee ajjeese jechuun dubbatanii ture. Obbo Dheeressaa Qixxeessi namoota qaamaan yeroo sana achi turan irraa mirkaneeffachuu ibsuudhaan Badoon itti dhukaasee Baaroo akka ajjeese BBC'tti himan. Badoon erga dirree qabsootti dabalamee booda sammuu dhukkubsachuu akka eegale kan himan obbo Dheeressaan gara biyya bakkeetti illee deemee akka yaalamuuf yaalamee haalli mijachuu akka dide dubbatu. Nyaatallee nyaatu ture. Horiin tokko qalameef yaa nyaatu kan jedhu mul'isfaa Baaroofaan jedhanii abbaa Caalaa ammoo akka waliin nyaatu kan jedhu murteessan jedhu. Sababa mataan dhukkubsateef hidhannoon Badoorraa akka hiikamu yaadi kaanaan Baaroon waan baay'ee jaallatuuf inumaayyuu caalaatti akka hin miidhamneef dhorkaa akka tures kaasu. Yeroo irraa hiiktan hiika biraa waan qabaatuuf Caalaa mataansaa akka dhukkubu gootu irraan hiikinaa kan jedhee Baaroodha akkan dhagayetti jedhan. Guyyaa Badoo Dachaas Baarootti dhukaasee ofittis dhukaasee lamaan isaanii du'an sana qondaaltonni abaa'oo olaanoon walgahiirra akka turan dubbatu obbo Dheeressaan. Badoo Dachaas ture kan gadi hin jenne roorroof. Leencoon kaleessumtii bakka biraatii waamamee walgahiirra turan bahanii osoo gaaddisa jala taa'anii Badoon kilaashii harkaa qabutti rasaasa osoo nyaachifatu argee Baaroon hubatee dhaabi maal gochaa jirtaa gaafa jedhuun itti dhukaasee Baaroo mudhii gadi rukutee. Erga Baaroo rukutee boodas ofis rukutee jechuun Baaroo dursee Badoon akka du'ee fi Baaroon osoo mana yaalaa geessuuf jedhanii dhiigni garmalee dhangala'ee akka du'e namoota achi turan irraa akka odeeffatan himuu obbo Dheeressaan. Baaroon mudhii gadi waan rukutameef osuma dhiigni dhangala'u garuu haasaa akka turee fi qabsoon akka itti fufuu qabu osoo gorsa dhaamuu akka lubbuun keessaa baate himu. Lamaan isaaniitu halkanuma sana boolla tokkotti awwaalaman. Waliin awwaalamuu isaanii sana akka gaarummaattan fudhadhanii jedhan. Ani osoon achi jiraadhe nan maraadhan ture. Sababni isaa jara kana lamaaniif Badoof Baaroof jechuudhaan kabajaaf jaalala guddaan qabaa fi jechuun lamaan isaaniitu akka gaariitti akka beekaniif lamaanuu qabsoo Oromoof jedhanii akka wareegamanitti akka fudhatan kaasan obbo Dheeressaan. Obbo Dheeressaan kitaaba seenaa jireenya isaanii keessatti kitaaba obbo Abbaa Caalaa Lataa barreessan jireenyaaf qabsoo abaa'oo jedhu wabeeffachuudhaan akka barreessanitti Baarootumsaaf Badoo Dachaasaa Eebila 29 1978 tti du'anii bakka Maayaa Qalloo jedhamutti boolla tokkotti awwaalaman. Du'a Baarootumsaa fi Badoo Dachaasaaf sababni sammuu dhukkubsachuu Badoo Dachaasaa akka ta'es BBC'tti himanii jiru. Hordoftoota wiirtuu miidiyaa kun seenaa gabaabaa akkaataa wareegamaa Baarootumsaa fi seenaa qabsoo Badoo Dachaasaa seenessedha. Gootota qaqqaalii kunneen dhaloonni yoomiyyuu isaan yaadata. Maqaan isaanii seenaa Oromoo keessatti darbee boollaa ol jiraata. Horaa bulaa deebanaa.